wallistuu shubbistuu fi barreessituu sirbaa maqaan ishee addunyaa guutuun beekama. Geengoo muuziqaa madarakaalee muuziqaa keessatti mootittii muuziqaa hip-hopii Laatiin Queen of Latin Music jedhamuun beekamti. Isheen eenyu? Shaakiraadha. Garuu sirboonni ishee kan akka Hips Don't Lie fi Waka Waka addunyaa unkuruun dura Shaakiraan jireenya akkamii dabarsite? Maaliif sirbi ishee irratti jechootaa fi shubbisa aadaa Arabootaa fi Laatiinii walitti makti? Har'a seenaa ishee isii namatti tolu ilaalla. Dhalootaa fi jireenyi ishee kan jalqabame Shaakiraan bara 1977 Kolombiyaa keessatti dhalatte. Maqaan ishee guutuun Shaakiraa Isabel Mebarak Ripoll jedhama. Kan nama dhibu abbaan ishee lammii Libaanos yoo ta'u haati ishee ammoo lammii Kolombiyaati. Kun immoo Shaakiraan ijoollummaa ishee irraa kaasee aadaa fi muuziqaa bahaa fagoo Arabiyaanii fi Laatiin Ameerikaa walitti maktee akka guddattu ishee taasise. Umrii ishee ganna 4tti abbaa ishee waliin gara mana nyaataa Arabootaa deemanii si'a jalqabaaf sagalee meeshaa muuziqaa Dambeek jedhamuun dhageesse. Yeroo kana minjaala irratti ol baate shubbisa Garban Beeli Dancing shubbisuu jalqabde. Kunis taalentii ishee isa duraa ture. Gufannoo fi jalqaba hojii muuziqaa Shaakiraan ijoollummaatti sirba barreessuu jalqabde. Garuu jireenyi ishee gufannoo malee hin dhufne. Mana barumsaatti yeroo sagalee muuziqaa dhageessiftu barsiisaanis sagaleen kee akka re'ee iyyituuti jedhee garee muuziqaa mana barumsaa keessaa ari'e. Garuu isheen abdii hin kutanne. Umriin ishee ganna 13tti albamii ishee isa jalqabaa hojjette. Albamiin ishee inni jalqabaa fi lammaffaan baay'ee milkooftees turte. Milkaa'inni ishee inni jalqabaa bara 1995 albamiin Pace Descalzos jedhamuun dhufe. Albamiin kun Ameerikaa Laatiinii keessatti ishee beeksise. Addunyaa qe'uun Shaakiraan dandeettii guddaa qabaattus addunyaa gurguddoo dhuunfachuuf afaan Ingiliffaan sirbuu qabdi turte. Afaan Ingiliffaa akka gaariitti baratte bara 2001 albamii ishee jalqabaa kan afaan Ingiliffaa Laundry Service gadhiiste. Sirbi ishee Whenever Wherever jedhamuun addunyaa guutuutti isii beeksise. Shubbisi ishee uffata mudhii qofaan hidhattee gootuun shubbistoota addunyaa hunda hawwate. Bara 2006 sirbi ishee seenaa keessatti websaayitii dhuunfaa fi reediyoo irratti baay'ee dhagahame. Hips Don't Lie gadhiiste. Sirbi kun biyyoota 55 keessatti lakkoofsa tokko ta'e. Waka Waka fi bara 2010 keessa Shaakiraan sirba rudaan dorgommii kubbaa miilaa addunyaa FIFA World Cup bara 2010 kan Afrikaa kibbaatti godhameef Waka Waka This Time is for Africa jedhamu sirbite. Sirbi kun hamma har'aatti sirba dorgommii kubbaa miilaa addunyaa isa guddaa fi beekamaa seenaa keessatti ijaaramedha. YouTube irratti jabalii biliyoona baay'eedhaan ilaalameera. Jireenya gaa'ilaa fi wal hiikuun Gerard Piqué sirba Waka Waka kanaan jireenyi ishee ni jijjiirame. Achirratti taphataa sarara ittisaa beekamaa kilaba Barcelonaa kan ta'e Gerard Piqué waliin wal baran. Jireenya jaalalaa waggaa 11 fi ijoollee dhiiraa 2 Miilaanii fi Sashaa waliin qabaatan. Haa ta'u malee bara 2022 keessa gaalli isaanii gargar ba'e. Piquén ishee ganuu isaa erga bartee booda aarii fi gadda ishee sirba haaraa gurguddaa hojjechuun baafatte. Keessattuu sirbi ishee Bisraap Music Volume 53 jedhamuun reekardii addunyaa baay'ee cabseera. Miira dubartiin yoo gadditu hin boossu. Qarshii hojjetti. Women no longer cry. Women invoice jedhuun addunyaa unkurte. Hojii arjoomaa fi beekamtii Shaakiraan sirboota qofa osoo hin taane namoota gargaaruun beekamti. Dhaabbata Pace Descalzos Foundation jedhamuun hundeessuun ijoollee hiyyeeyyii biyya ishee Kolombiyaa
keessa jiraniif manneen barumsaa gurguddoo ijaartee barnoota bilisaa kennaafii jirti. Seenaa dinqisiisaa Shaakiraa qunnamtii waakaa waakaa irraa hamma ganama gaa'ilaatti maaliif barsiisaa muuziqaa ishee mana barumsaatii ishee ari'e? Seenaa Shaakiraa humna dubartummaa fi kuufama aadaa addunyaatiin laayikii fi sabiskiraayib akka gootan kabajaan isin affeerra.